شيخ محمد من خروفة هيادته نمنغني شيخ محمد راشد الجلي فهو ميس خايني قافافا لرمودا ريدي وجو سجاني مقدي شورا فانكنا خمسا صدا تريني إسا قرسي سنبدنيا أكن جبسين راديو سببا إساتي بنان هرريتي استوديو sagantaa afaan oromoo tan hararii tatamsaatu abdii qopheeffa tamsaasa seenaan isaa na yaadattu sagalee sheekh Muhammad Rashaad ukkaamsuudhaaf banamtana malee jaalala oromoo dhabanirraa hin seena malee jaalala oromoo dhabanirraa hin seena afaan lammii guddisuudhaaf hin qaban waan hin ta'ini qubee afaan arabaallee oromiffaadhaan kaayanii وقادي دم تابني قرآن ترجمانني وبيفان رموتين كتاب ميك خايني أفان رومو قدسو عمري ساني تعابني قال لا إرى رموتي وقال ميجي جيرني جنة ربها هنو شيما مرة شاتم جله جنة تيسا وجين والنها برسي سنو Isaaf shee baarii sabaloo kan Oromoo faayaan gubee lammiin isaanii gubee dhabuun akka malee garaa gube lammiin isaanii gubee dhabuun akka malee garaa gubee. Sheekh Muhammad Rashaadiitu tarreessee nu babal'eessee seenaa yoomuun dagatamne deeme dhalootaaf lakkisee. Har'a qubee isaaniitiin katabnee waa dubbifannaa duboo galaata isaaniime akkamittuu irraanfan qabsotti waan jiran jenne yaalammiitoo wal komannaa. Ilmaan Sheekh Muhammad Rashaad qabsoon lakkiif nu ifanne haqaaf falmannaa ni moona yoomuun sodaan nu wayyaan haqaaf falmannaa ni moona yoomuun sodaan nu wayyaane. Sheekh Muhammad min Kharroofa hiyaadatu namni kun